Ashama akkam jirtu harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota maatii kunis jira miidiyaa. Kunis jira miidiyaan egaa sagantaa keenya marsaa tokkoffaa amma eegalleerra. Ana walti obaase achi ka'e soodda fuudhee warri fuudhee faanii kenna warri fuudhee faanii kenna warri sun niitii waliin jaalata. Intala waliin fuudha. Namni sottoodeedha. Sagantaan keenya kun kan isinii darbaa jiru kunis jira miidiyaadha. Nu daawwadhaa nu waliin tura. Oromoo keessa seerri hojii itti qaba. Adda. Emi maal adda kan taasisu? Adda kan taasisu amma faayaan qabu kuni nam kun cuftiin qaba. Kun maali? Kunis sirbooreedha. Sirboo. Abbaa Gadaati. Kun maali? Maaliidha? Adama maali? Bu'uudhaan jedha bakka duudiitti argitu namni duudiin argitu. Gaafa deemee dhufee xooxoo saaqatee darree dabballee ta'ee qarree qoratee achirraa ka'ee maqaa ba'ee qarree wal dhaggee qarree buufatee dibaasa ta'ee achirraa ka'ee kuusa ta'ee kuusarraa ka'ee gaafa ilma wal dhaggisiisu kan bulee qareet buudhaan jedhama waliin. Argamuuyyuu buudhaan jedhama. Buudhaan kan guutuu kana micciirama guutuudhaaf. Waltiidhee guutuu kana dhiiga horii qalee bulee qalanuu kana micciiranii buudhaan kana imumuudaadhanii imumuudaa kana walitti yuuboon. Namni yuubamu kun hangaruu kallacha hidhadhee. Kallacha kana nama na hidhuuchi. Gaafa na hidhan seera kaleessa hayyoomaa qumbina soora nyaatti manqaat garagalchanii seera guddaa abbaa gadaanatti. Deebi'anii bas natti himan. Halkan hin deemu nama dhawu yoo amma namni na dhahe illee yoo namni sadi na dhahe dhahuu hin danda'u. Isin amma kan? Dhawu yoo namni na dhahe illee yoo namni sun sadi na dhahe harka bitaacha kanaan qaradhaa yookaan wayyaa akkanadhaa. Achi eegee humna qabaadhillee achirra itti iyya addeessan qabu. Aadaa. Namaan hin beekamu bisaan diidatti dhiqatu. Ammayyuu. Warra abbaa qabuun bulu. Kallattumaan kan isinii dabarsaa jiru turtii nama jaallatamaa fi beekamaa kan qabanii fi amma ammaattis hojii guddaa kan hojjetaa jiran taasisaa jirudha. Amma turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerra keenya gamanaati. Turtii gaarii. Intala biyyaa bira dhaqu halkan hin deemu raaqan seenu. Waggaa 48 intala akkanaa dubbiseen beeku. Yoo ammaa hin fuudha. Maali? Waggaa 48 intala kana nagaan bultee hin beeku. Haalli kun dirqama namoota hundumaa moo namoota sirna kana keessa jiran? Namooti dhaddachi qaqqabe. Hundinuu baay'ee halkan dubartiin naqu. Dhaqelame. Aadaa miti. Aadaa miti. Yoo argan muraa guddoo qaba. Seera cabse. Seerri cabse ka isaatii miti ka aadaa Oromoo gudii cabse. Aadaa hundaa cabse. Halkan raaqan seen dubartii bagadduun naqu. Halkaniin hin deemu. Bisaa ufiin uun. Yamma dheebattee jedhe bisaan sana afaaniin hin qabu. Unu sa'aatii 12 fi sa'aatii 12 na kophaa kiyya deema amma bisaan dubbifadhee fi una hin danda'u. Warra namaatti godhe bisaan naa kennaa. Yoo hin jirre deebeet bakka bulutti bisaan naa kennaa. Yoo san hin wayyoomuu hin danda'ani. Abaaranii qaqqabsiisuu hin danda'ani. Eebbisanii qaqqabsiisuu hin danda'ani. Wayyooma jechuun kana aadaa ofii eegachuu jechuun aadaa kana eeganneet yoo hin badin barbaannu waaqa barbaadeen bineensi hin tuqu. Ni argama. Muka akka gammadaa jala bulee. Ayyaana beekaa ayyaana cufa amma kan guyyaa cufan deemu. Ayyaana gujii 27 keessa ayyaana deemu qaba. Mee ayyaanni gujii kun maal fa'i? Ayyaanni gujii 27 areerii galbitti, areerii bal'oo, adulaa qar, adulaa eegee, harrattuu, beettii, dullattii, bitaa qar, bitaa eegee, sorsi kudhan, algaajiin, arb, bol, basaa qar, basaa eegee, carraa, dureettii, dullattii, bidirs, shalbaadeettii, karaarich gardaaduu busaa sadiin jidaadaa ruudhi 27 ayyaana kana keessa ayyaana deemu qaba. Gaafa biqiltooti ilkaamaan bulanulleen abbaa gadaa mana 20 wayin nama 20
godaansanii bakka karaa isii irraa gora karaa ardaa ifiitiin godaanaa isa dhaggaa dhoogganii gabbara dhoogganii dhobsanii godaananii yoo fakkeenyaa fi naaxaan nyaan dhufeedhanullee karaa kanarraa goraa jedhanii didatanii lafa dhoksaatti geessanii baallisan diineen dabarii otoo biichuun hin bahin walitti kennanii dhaamsa jiru dabarsanii gumii teessanii gumiin guyyaa teessan guyyaa 27 ta'e. Seera guyyaan tuman guyyaa 27 jaateani guyyaa 27 dhaamanii ati galtu korii akka aadaa ilmaa dabarsi akka aadaa talaa dabarsi akka aadaa guddaa dabarsi akka aadaa xiqqaa dabarsi jedhanii akkuma sanii cicha dhoogganii badii dhoogganii yoo baalabbaatummaan dhuttelle nama baalli irraa baate baalabbaatummaa kennan malee abbaa gadaa baalabbaatummaan kennan. Maaliifi addeen bulle bula rifanoonni bii bula marroo kanaaf aadaa tana ammoo kunkisanii aadaan tun warrooti bacaan garuu Arsii abbaa gadaa qaba, Shaan abbaa gadaa qaba, Wallagga abbaa gadaa qaba. Maccaaf Tuulama warreedhaan kun akka balbala torbaa fincaan shanii fincaan shanan kana guutuu qaba. Warri hunduuti suyyumeedhanii suyyumiin kukkufee mataa haachisiise faaya kana gachisiise warra kaan kirittinnaa kaase gujiin immoo gaafsalli kirittinnaa ka'uu didate hammaate itti du'e akkanaan aadaa san cichuu dhooggatee armaan gayaate. Intaan keenya kun kan isinii darbaa jiru kunis jira miidiyaadha. Nu daawwadhaa nu waliin tura. Dhaqqaanne bakka san. Kanaafuu sirni gadaa keessumaayyuu sirni dhalootatti darbu kana. Dhaloonni kun maal barachuu qaba? Waan kana barachuu qaba. Zeenaa fi dhaloota fi buleettii jeebantittii kana qabatee barachuu qaba. Dhugaa abbaa gannaalee maal jaallata? Aadaa ifi boomtuu qabaatee aadaa tiyyaan jiraadhee xarqaan dhaqqabuun otoon dokonkoriin dhiira qabaadhee ilkaan kee qixxee qabaadhee miila qabaadhee ilmee qabaadhee kolbaa tana keessa fe'ee wanta fedhe dubbadhee wanna fedhe waa aadaa lallabuun kan na gammachiisa. Kaan immoo aadaan dhalootaa deebantittii oromtittii baay'ee na gammachiisti. Maaliif baga duruu haati yalli Oromoo teete Oromoo keessaa Gujii teete abbaan kiyyalli Oromoo ta'e Oromoo keessaa Gujii ta'e nama aadaa fi duudhaa fi safuu beeku. Nama dabaa fi cubbuu beeku Gujii keessa baga dhaladhee kan na gammachiisu kan. Kaaniin immoo Oromoon hundumaayyuu nama safuu fi aadaa fi beeku. Hundi Gujiin, Booran, Arsiin, Shaan, Wallagga, Salaale, Baccu, Maccaaf Tuulama keessatti, Sikkoof Mandoo keessatti, Harargee fi Karrayyuu keessatti, Walloo Kamisee fi Dasee Raayyaa keessatti, Jiillee fi Wondoo keessatti, kan inni lakkisii Gujiin duraaniin Kambaataa keessa irra jiruuf alaabaa keessa jirullee aadaa fi akka beeku. Yoo aadaa isin beekan womaa beekuu hin danda'u. Barnoota digirii dooktoraatii hagamiin yoo ta'e namni aadaa isin beekin waan tokko hin beeku. Qara aadaa kee beektee jiraata biyya bulchuullee dandeetta. Aadaa kee beektu barnoota dandeetta. Aadaa kee beektu seenaa dandeetta. Aadaa kee beektu hokkoo dandeetta. Aadaa kee beektu biyya bulchuu dandeetta. Yoo aadaa isin beekne maal beekta? Harka keetiin bilbichaa bitaachaa hin beektu. Namoomummaa keetu iyyuu hin beektu. An Oromoo maaniin jedhu dandeetta. Yoo aadaa beekan Oromtittii beekan. Yoo aadaa beekan Itoophiyaayyuu bulchanii danda'a. Yoo aadaa beekan ollaa fiitu bulchuu danda'a. Namni aadaa fi hin beeku, ha hamaan beeku, ha dansaan beeku, ha komaan beeku, ha haraamuun beeku, ha tabiin beeku, ha farraan beeku, ha faayaan beeku maal biyya bulchuu danda'a. Yoo farra beekte, faaya beekte, waan farraan baasan beekte, yoo aadaa kee beekte. Aadaa Oromoo Gujii callaa miti. Aadaa Oromtittiin guutuu duudii yoo beekteette namooma kiyyaaf kenna addaan baafata. Namni aadaa fi hin beekne kiyyaaf kenna addaan baafata hin danda'u. Maaltu immoo itti fufuu qaba maaltu immoo hafuu qaba jechuun. Aadaa kana keessa wanni amma dhufeeru tokko Oromoon lubasii beeka. Ilmee beeka. Adaadaa beeka. Obboleettii beeka. Akka naannolee obboleettii fuudha. Durrii fuudha. Kun aadaa hafuu qabu. Fiixaan zariin fuutu. Wanni zariin fuutu re'ee, loon, gaala,
harreenu sariifin tuttu. Wanta ilkaan gubbaan qallan. Waa deebi. Ya aadaa fi beekee ilmee akkoo akaaku abuuboo durri eessuma adaadaa beeku. Yoo waan kana hin beekne safuun baddeetti. Kaaniin wal beeku wal ijjeesuu dhabu wal saamuu dhabu yoo wal insaan yoo wal ijjeen ya aadaa fi beeku wal hamachuu hafu aan shaa aan macaa aan tuulamaa aan bachoo aan salaaree aan walloo aan gujii aan booranaa aan arsii aan karrayyuu harargee jechuu lakkisee oromtittii fi takkatti ormuma beeku. Yoo takkatti san beeku waa beeka. Yoo san hin beekin maal beekee danda'a? Yoo sabaa wal miiti alle shaa alle gujii yoo jedhee wal qabachuu hin dandeenye. Akka bokkuu kana tokko ta'uu hin dandeenye. Bokkuu kana miila isaa qofan lama. Kun tokkocha. Wanni tokkocha dhanuuf Oromoon akkana tokkocha ta'e akkanaan beeka jechuudha. Kanaaf aadaa koofaleetti keessaa gatanii haduu wal laalu haduutu wal tiimu hafuura araarfachuu araara dhabuu aadaamu obboleessi obboleessaa innaa du'e wal tiimuu dhabuu aadaamu wal laaluu dhabuu aadaamu Oromicha. Kanaaf aadaan keen kana lafa beeka nama beeka ji'a beeka ayyaana beeka du'aa beeka jiraa beeka kahuru beeka kadeegu beeka hiyyeessa fi qabata hiyyeettii fi qabata ilma abbaan kanneen guddisa naafa fardatti bita hiyyeessa gonofaa buusaatti buusa hirbaa fi kabeelaan kenna karakkate rakkuu baasa aadaan gudditti isii kana innaa kana wal qabachuu qaba. Waliin qabatiin immoo tokko ta'e afaan tokko yoo dubbate tokko ta'e wal jaalate Itoophiyaayyuu bulchee Itoophiyaanuu ka'ee inni ta'uu danda'a. Baay'inni Oromoo bahaa fi lixaa fi kaabaa fi kibba keessatti akka Oromoon baay'attu laata. Yoo si wal beektu ta'e tokko siin ta'e eentu muyyuu nama qilxaa odaa kana darbu. Akka kanaaf ergaa si dabarsitan maali? Ergaan nuti dabarsinu maal yoo jettanii qara haadha nama dhalte beeku. Lama abbaa nama uume beeku. Sadi abuyyaa beeku. Afur warra beeku. Kaan dabballooma dhalootaa beeku. Kaa haadha fokkoo beeku. Kaa oromuttii fi beeku. Kaan immoo aadaa kana cicha dhoogganii haga dabballeetiif haga buufata guduruu dhumaat haga raqaa fi raqaat haga dhukkeet aadaa ifii tana kunuunsee yoo jedhee wal sodaachuu wal fokkifachuu abbaa gadaa beeku. Daadhii rabbii tan saba san jedhee qoodee dhabu ifi qabachuu sabi gujii kun saba bacaa ifi qabatu. Hiyyeessa biyya dhibiiruuf walloo dhufe moo kamisee dhufe moo eessaa dhufe moo shaashaan qillaa keessaa dhufe moo biyya fedhe afaan hin beeknelle ifi qabata. Ifi wal qabatanii wal qabachuun aadaa ifi beeku. Aadaa ifi yoo beekee jedhe namnuu hin beekaa wani kun maani aadaantu oromticha hantu aadaantu oromticha hantu oromticha irratan Itoophiyaa seen Oromoo keessa baate. Aadaa fi qabate namni naman tantu aadaa fi beeku ilmi xiqqaan seerri kun seera guddaa waan ta'eef seera guddaa innaadhaan mucaan sun xiqqaa ta'eef dabballeen ta'u luba ifii beeku fincaa ifii beeku fincaa oromtichaa hundinuu fincaan shan balbalti oromtichaa martinuu balbala torba ta'u yuundi oromtichaa cuftinuu yuuba sagal dabballeen akkuma san dabballeen sadeen hunduma qarreen sadii si foollee jettanii amma qarreen sadii ka qarree buufate sadii gadaan sadii yuuti sablan isii tana qabatee addee jiru wanti himee oromtichi bakka ta'e bakka umbura ulutti bakka kuraa ba'etti wanti labsee wal qabsiisee aadaa tana cichuu dhoogu. Yoo isiin cichi akka qilxaa kanaa baanqaatti akka odaa kanaa guddatte dagaaginni oromticha kanuma kuni dhaabnee dabarse. Jireenyaaf maaliifi nuti deemnee kaane gabaatti yaa. Yoo gabaan nu yaane namni nu dhaalu dhalachuu. Yoo kun nu dhaalu uummata. Aadaa ta'e kan akka badii dhoogine kunuunsine dhalootatti darbu. Wanta kana maqaan sii maali amma? Hiddiidha jedhama. Gaafa deegelle aadaa kan cicha dhooggiisaaf korma ji'a qalu kaane waan duudii yennaa horii duudii dhabelle isii qaba. Isii kutee
Aadaa bakka odaa fi san dibbeessan agarsiisan isii kana aadaa badii dhoofisa. Labsan immoo gaafa horii deebee bakka san dhufee ka'ee qormachuudha. Intalli dibbeessan yoo dhufee jedhe itti irrandana. Ammoo har'a hiddii qalee gaafa immoo horii dhaggadhe dhufee ka'ee adde san akka qormachuudha. Wanni Oromoo gucii hafuudhaaf kanaaf. Tunis jira miidiyaan jedhamu kun miidiyaa eebbaa, miidiyaa Oromoo wal beeksisu, miidiyaa biyyaa harkaan hagees, abbaan hagees, Itoophiyaan hagees, Oromiyaan hagees, godina hagees, zooniin hagees, Oromoon duudhiin nagaya, maarriin nagaya, maddiin nagaya, hafuudhuu nagaya, ka'uumuu nagaya, gaarii banaaluu laafis, galaan roobaa gabbin. Kana wanni dhaansinu galatooma. Egaa sagantaa keenya marsaa lammaffaa asumarratti xumureerra sagantaa mata duree biraa fi keessummaa biraa qabannee amma isinii dhiyaannutti sagantaa keenya kana karaa yuutuubii chaanalii Konistira Miidiyaatiin sabskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuudhaan akka nu daawwattan asumaan isin affeerra nagaan nu tura.